Akkam jirtu kun qarqabaadha. Oduu gurraambaa ispoortii har'aaf qabanne gurra isin buusa. Ilmi saba guddaa Alii Afandii Ahmad miidhama qaamaa cimaaf saaxilamuu akka hin oolle gabaafame. Maatii dhalootaan saba guddaa Oromoota jireenya fooyyee qabu barbaachaaf gara Kanaadaatti qajeelan irraa kan dhalate Alii Afandii Ahmad taphataa kilaba Norwich City miidhama qaamaa keessummeessuun hin oolle jedhame. Aliin tapha michoomaa kilabni isaa Norwich Cityin Osasuna waliin godhaniin galchii 2-1 injifataman irratti miidhama qaamaa keessummeessuu maddeen oduu ispoortii garaagaraa ifoomsaniiru. Odeeffannoon suuraan deeggarame akka agarsiisutti Alii Afandii Ahmad miidhamni qaamaa keessummeessa jilba isaa irra kan mudate yoo ta'u ogeeyyii fayyaan deeggaramee dirreedhaa bahe. Leenjisaan kilaba Norwich City Filiippee Kilimante miidhama Alii irra gaheen akka kilabichaatti hunduu gadduu ibsuun miidhamni jilba isaa irra mudate hangam ulfaataa akka ta'e ogeeyyii fayyaan qorannoon erga godhamee booda kan ibsamu ta'u miira taphatichi keessa ture irraa ammoo miidhamni isaa salphaa akka hin taane tilmaamuun nama hin rakkisu jedhe. Alii Afandii Ahmad taphataan kilaba Norwich City garee kubbaa miilaa biyyaalessa Kanaadaaf taphatu torbee tokkoon dura biyya dhaloota maatii isaa gara Itoophiyaatti dhufuudhaan bikkeewwan garaagaraa daawwachuudhaan gara biyya isaatti deebuun isaa ni yaadatama. Maatiin isaa ammoo hiddi dhaloota isaanii baa Oromiyaa Harargee lixaati.